Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Arsii Aanaa Loodee Heexosaatti milishoonni gandaa haala suukanneessaan ajjeechaa raawwachaa jiraachuun himame. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti ijaarsa seeraan alaati jechuun manneen hawaasaa diiguun itti fufe. Dhaabbileen hawaasa siivilii 35 bara haaraa dhufutti waldhabdeewwan bu'uurarraa akka hiikaman waamicha nagaa dhiyeessan. Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa damdamachuuf hanga bara 2050tti doolaara biliyoona 170 akka ishee barbaachisu ibsame. Hokkoraawwan dhiyeenya turan keessatti kanneen hirmaatan Mosaadiin kan deeggaramanidha jechuun mootummaan Eertiraa ibse. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Arsii Aanaa Loodee Heexosaatti milishoonni gandaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Maqaa gaachana sirnaa fi milishaa gandaatiin hidhachiifamanii kan jiran caasaan tikaa mootummaa Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti gocha safuu hawaasaa fi mirga namoomaa cabse raawwachaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan gaafa hagayya 29 bara 2015 akka lakkoofsa Habashaatti dargaggoo maqaan isaa Kamiil Qaasim jedhamu godina Arsii Aanaa Loodee Heexosaa ganda Gudeelchaa jedhamutti ajjeesuun barameera. Dargaggoo Kamiil Qaasim aanaadhuma kana ganda Aleekkoo jedhamutti dhalatee kan guddate yoo ta'u, milishoonnii fi caasaan gandichaa ati waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuun rasaasaan rukutanii ajjeesuu isaanii odeessinu qaqqabe addeesseera. Ajjeechaa dargaggoo kanaa kan qindeesse bulchaa ganda Aleekkoo nama Asfaawii Firuu jedhamu yoo ta'u, dabalataan ammoo Hasan Yuusuf, Marayaa Yeshixilaa, Taajuu Amaan kanneen jedhamanis keessatti akka argaman maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoork ifoomsaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Midaaqany ganda Aaritaa Tokkee jedhamutti waraanni Bilxiginnaa maanguddoo waggaa 70 tokko ajjeesuun barameera. Maanguddoon kun obbo Giddiisaa Dirribaa kan jedhaman yoo ta'u, waraanni Bilxiginnaa badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuun isaanii maddeen keenya himaniiru. Kana malees nama Nagaasuu Waljirraa jedhamu jalaa loon hedduu oofatanii deemuu isaanis maddeen keenya dabaluun ibsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti ijaarsa seeraan alaati jechuun manneen namootaa diiguun itti fufe. Tooftaa fi tarsiimoo adda addaatiin ilmaan Oromoo balleessuuf hojjetaa kan jiru mootummaan Bilxiginnaa ammas gochaa isaa kana jabeessee itti fufuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti maqaa ijaarsa seeraan alaatiin waraanni mootummaa Bilxiginnaa manneen hawaasaa diigaa jiraachuun barame. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa fi kaleessaa iddoo Aannee Diimaa jedhamu manneen hedduu diiguun himameera. Qaala'insa jireenyaan hedduu uumamaa kan jiru uummanni ittuu manni jalaa diigame rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu isaanii maddeen keenya himaniiru. Dhaabbileen siivilii 35 ta'an bara haaraa dhufutti waldhabdeen bu'uurarraa akka furamu waamicha dhiyeessan. Dhaabbilee hawaasa siivilii biyya keessaa 35 ta'an waamicha nagaa waloo baasaniin bara haaraa Itoophiyaa dhufu keessatti nagaa itti fufinsa qabu akka dhufuuf irratti hojjetamuu akka qabu, mirgi namoomaa akka eegamuu fi haaromsi diimokiraasii guutuu akka taasifamu gaafataniiru. Dhaabbileen gareewwan abukaatoo mirga namoomaa, waldaalee ogummaa fi dhaabbilee dubartootaa irraa walitti dhufan kunneen rakkoolee itti fufinsaa waggaa darbe keessa biyyattii mudate ibsaniiru. Marii nagaatiif bana Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi Gambeellaatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu fide kan jajan yoo ta'u, sarbamaa fi dhiittaa mirga namoomaa sababa walitti bu'iinsa naannolee birootti deemaa jiruun uumamu akka isaan yaaddessu ibsaniiru. Dhaabbilee 35 kunneen keessaa tokko kan ta'e mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa bakka bu'uu yaada kan laate Daan Yirgaa barri dhufu barri 2016 kan waldhabdeen bu'uurarraan furmaata argatuu fi lammiileen Itoophiyaa mirgaa fi bilisummaa guutuu itti argatan ta'a jennee abdachuun qooda fudhattoonni hundi harka wal qabachuu akka qaban waamicha dhiyeessinaa jedhe. Ibsichi qabxiilee furmaataa 10 waliigaltee nagaa biyyoolessaa hunda haammate hundeessuu, qorannoo walaba ta'een sarbama mirgaatiif itti gaafatamummaa mirkaneessuu, jeequmsa saalaa irratti hundaa'e furuu, saboota xiqqaa fi gareewwan loogii irratti raawwatamu eeguu, murtee hunda hirmaachise mirkaneessuu fi gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee akka imalu gochuu fi xiyyeeffannoo irratti kennuu kaa'eera. Ibsichi qabxiilee furmaataa 10 waliigaltee nagaa biyyoolessaa hunda haammate hundeessuu, qorannoo walaba ta'een sarbama mirgaatiif itti gaafatamummaa mirkaneessuu, jeequmsa saalaa irratti hundaa'e furuu,
saboota bicuu fi gareewwan loogii irratti raawwatamu eeguu, murtee hunda hirmaachisa mirkaneessuu fi gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee akka imalu gochuu fi xiyyeeffannaa irratti kennuu kaa'eera. Dhaabbilee waldaalee siivikii kunneenis haasaa fi odeeffannoo dogoggoraa akka dhaabbatu, yaadota garaagaraa keessummeessuuf dirreen siyaasaa biyyattii akka bal'atuu fi qaamonni hundi tattaaffii ijaarsa nagaa irratti akka hirmaataniif tumsa gaafataniiru. Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa damdamachuuf hanga bara 2050tti doolaara biliyoona 170 akka ishee barbaachisu ibsame. Yaa'ii haala qilleensaa Afrikaa jalqabaa Keeniyaatti geggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa kan jirtu Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa dandamachuuf hanga bara 2050tti doolaara Ameerikaa biliyoona 170 akka ishee barbaachisu ibsameera. Kana keessaas doolaarri biliyoona 34 kan ta'u biyya keessa irraa kan sassaabamu ta'uu eerame. Itoophiyaan karoora ishee jijjiirama qilleensaa ilaalcha keessa galchee fi waggoottan 30 dhufaniif misooma biyyattii ittiin adeemsifti jedhamee baatii adoolessaa darbe ifa gooteetti. Karoorri Itoophiyaa waliigaltee Paariis kan bara 2015tti irra gahame akka ka'umsaatti fudhachuun qopheessite kun tarsiimoo misoomaa haala qilleensaa dandamatu jedhama. Hokkorawwan dhiyeenya geggeeffaman irratti kan hirmaatan kanneen Moosaadiin deeggaramanidha jechuun mootummaan Eertiraa ibse. Hokkora sanbata fulbaana 2 bara 2023 darbe Teel Aviv keessatti tureen baqattoonni Eertiraa garee lamatti qoodamanii hokkora uumuun namaa fi qabeenyarra miidhaan erga gaheen booda ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun baqattoota Afrikaa hunda isaanii atattamaan Israa'el keessaa ari'uudhaaf karoorri akka ba'uuf ajajanii ture. Poolisiin Israa'el hokkoricha to'achuuf rasaasa haara imimmaanessuu fi rasaasa pilaastikaa Eertiraanota dhibbaan lakkaa'aman irratti dhokaasuuf dirqamaniiru. Feestivaala aadaa sana kan mormanii fi qophicha mootummaa abbaa irree Isaayyaas Afiwarqiif maallaqa sassaabuuf jedhu. Mootummaan Eertiraa garuu karaa ministeera odeeffannootiin kibxata fulbaana 5 bara 2023 ibsa baaseen feestivaalota eenyummaa biyyaalessaa lammiilee Eertiraa walitti fufsiisan uummattoota hokkora kunneen dhaabbilee basaasa Israa'el kan akka Mosaadiin deeggaramaniin akka fashalaa'an taasifamaa jiru jedheera. Torbanoota darban muraasa keessatti qophiileen feestivaalaa miseensota hawaasa Eertiraanotaatiin magaalota Awurooppaa fi iddoowwan biraatti qophaa'an gareewwan ijaaramaniin yoo jeeqamanii fi qabeenyaa yoo barbadaa'u agarree jira jedhe ministeerri odeeffannoo biyyatti. Mootummaan Eertiraa kaayyoo muummeen gochaawwan kunneenis yaaliiwwan lammiilee Eertiraa biyya biraa keessa jiraatan walitti dhufeenya eenyummaa fi biyya isaanii waggoota 10 ture cimfachuuf taasisan danquudha jedhe. Ministeerichi lammiileen biyyattii Israa'elitti kooluu galtummaa gaafatanii fi mootummaa Eertiraa mormuudhaan kanneen deeggartoota mootummaa walitti bu'insa keessa galan kunneenis dhaabbata basaasaa Israa'el Mosaad dabalatee ejensiiwwan tikaa garaa garaatiin deeggaramu haa jedhu malee himannaa kanaaf ragaa hin dhiyeessine. Yeroo dhiyoo as sababii qophii feestivaala aadaa Eertiraatiin wal qabatee lammiilee Eertiraa Awurooppaa fi magaalota Ameerikaatti argaman gidduutti walitti bu'insi uumamuu dhagahamuun haaraa hin turre. Waggaa kanatti qofa kantiibana Israa'elitti mudate dabalatee walitti bu'insa biyya Jarmanii, Iswiidin, Noorweeyii fi Kaanaadaatti mudateen hedduurra miidhaan qaqqabuunsaa gabaafameera. Dhaabbileen mirga namaaf falman hedduunis mootummaan Eertiraa lammiilee isaa irratti sarbama mirga namoomaa hedduu raawwataa jechuun himatu. Sababii kanaatiinis cunqursaan siyaasaa fi bilisummaan amantaa Eertiraa keessa jiru akkasumas dirqama tajaajilli biyyaalessaa daangaa hin qabne baqachuudhaan lammiileen biyyattii hedduun biyya gadhiisanii baqachuuf dirqamu. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.